Naasir Aaroo eegana gaafatte dhaga'i. Baaleen sharqala usatitti jirbii ergiti. Baaleen sababa Somaalee barbaraa kana hunda baalee bulcha. Ilkarree jedhanii hamma dhaqee jijjigaa ga'utti baalee bulcha. Bulchiinsa ofii kana keessatti bahar barrii mataasii qabdi baaleen. Bahar barrii mataasii kanaani barbaraa jechuun achi ka'uyyuu hin dhabu waan hin beeku garuu barbaree jirbii muuzii gogaa waan adda addaa achiin barbaraadhaani Falastiin Turkii Arabaa biyya Arabaa dawlaa Arabaa akka jennu Khaliija Iraaqii jirbii baaleetu asii dhaqee abba koo barbaadii dubbisii argatte jirbii baaleetu asii dhaqee uffatatti ofifneerraa akkati jettuufani kaleessa uffata iyyuu itti ofiseeraa bankoo ana takkana ta'e malee akkati jettuufani wanta akkana sitti meef hadha jirbiin biyya keenya keessa jiraamaa shammaanee isii uffata dhooftu arrabsinee intararraa fuuchuu dhibnaan biyya keessaan banneemaa maaliifi shammaanee faranjiitu hojjete faranjiin akkanuu biyya keessatti waan oomishanne akka an calaatas irratti ta'u yoo ta'e ogeessa taate an diina keeti maaliif gadaantuun siin jedha ati immoo gadaanummaadhaa mannaa jetteeti sibiila baqatta shammaanee baqatta ogeessa baqatta oguma baqatta jarraa awuroppilaanii tolcheenuu fida aniifati immoo sibiila gindoo tolfachuudhaaf warra rabsina dhaggeeffadhu kan jaraa halaala awuroppilaanii tolchata makiinaa tolchaa waan arge tolche kan jaraa halaala kootiif kee walirratti waraama dhaggeeffadhu kana qofaa miti wanni nuu taane biyya keenya keessatti ofii isaatiif waa hojjetete kalloo arsiin amma kalloo tokko kan isin uffattu tokko agartan taanaan aadaa ta'e hafee miti uffata keenya asliidha. Hadda faashinii Joorji Buush faashinii Tiraamp meekaappii jara meekaappii qodaa meekaappii jara abumuwaas kanatu oomishaa Tiraampitu oomishaa Tiraamp qodaa meekaappii nutti gurgurachuu fi kalloo keenya akkanuu arrabsine godhe jalqaba. Aniif Naasir Aaroolee diinqattol deebinee kalloo keenya arrabsine jirbii keenya arrabsine tumtuu keenya arrabsine achumaanii hojii nu dhiifnee jennaan achi bitannee veeloodha jennee faashiniidha jennee uffanna jarrii akkanuu aniifatti akkana yaanne anaaf si dura kubbaa kaa'u yeroo nu kubbaa laalu nummoo kubbaa jaraatu nu immoo hin taphatu taanee fi haara galfachiifnee kaa taphatanu abbaa isaa waggaa dheeraa hojjetatanii dhufanii kana waggaa dheeraa hojjetanii dhufan kana qofaa miti sitti lakkaa dhaggeeffadhu ati waa haaraa oomisha waa softa madaabaraa nama madaabaraa jedhame kuni madaabaraati malee madaabaraa miti madaabaraa jechuun afaan Oromoo beekta Naasir Aaroolee afaan Oromoo beekta mucaa maqaan keenyunni Nasri Nasriddin dhaga'i madaabaraa jechuun godaannisa yeroo jechuun haasaan kun guddatus dhaggeeffadhu eega qabsiifte madaabaraa waggaa 30 dabarre jireenya keenya keessa agarre biyyi keenya madaabaraa hin facaasu ture keessatti naannoon dhiyaa kun maaliif baalee parsii keessayyuu madaabaraan baalee qofatti iraar sababa qamadiitiif jecha isaayyuu yuuriyaaf daappii miti kan jiru madaabaraa isa nagaa isa lafaan waan jenne bara dhuufus immoo midhaan kennuu danda'u jira hadha madaabaraa biyya keenya keessaa balleessineeti madaabaraa Elon Muskiitii fi madaabaraa maal maqaa isaa namichatti sibiriinuu liqeessitu ribaanuu nyaachiftu kana maaligaa qe'ee jaraallee dhaqeeraani Bilgeet mana isaallee dhaqeeraanuyyuu Bilgeettu madaabaraa nuufi dabbaa koo shuuf biyya keenya keessatti madaabaraa alaafinnu kana Mallas Zeenaawii waan inni jedhee walii gale isa beeka dhaqanii walii galanii walii galtee faranjii wajjiniin haasa'aniiti madaabaraa Mallas Zeenaawii yeroo inni achi as feessu waan walii galan jara beeka kaa madaabaraan dhufe hadha lafti keenya sijaaraa haraara akka sijaaraa madaabaraa haraara yooti madaabaraatti facaafte malee midhaan tokko sitti hin kennu habbaa tokko sitti hin kennu ciisee amummata lafti hin kennu maaliif hin balleessine gabareen keenya gaafa sana dirqamaan fuudhe madaabaraasi dirqamaan fuudhee ka'ee waanan jiru waanan ijaan arge kitaabarraan dubbifne waanan keessa jiru sitti himaa jira malee kitaabarraa innumti kun kitaaba yoo dubbisuu dandeesse. Gabareen keenya waan kaffaluu dhubee mana hidhaa keessatti ji'a meeqa taa'aa ba'ee jechuu kooti fansiin jedhe waan madaabara lafa waa lama kassara tokkoffaa birrii liqii fuudhe lammaffaa lafa ofii waan inni hin beekne dur hin jirre itti fide lafa balleesseetti madaabaraa lafa balleesseetti madaabaraa hadha kunoo waggaa meeqa bita achi kaanee sanyii biyya keessaa balleessineeti
barnoonni ammayyaa biyya keenya keessatti waggaa 70 barataa jira. Nam tokko madaabaraan oomishu akka faranjiitti qonnaa qotachuu natti hima dhufe. Akka faranjiitti madaabaraa intini oomishachuu natti hima. Qamadii hammachuu natti hima. Akka faranjiitti akkanatti bo'oo baaftan jedhe natti hima. Maa innan jedhe qaalluunaa qara'ee dhufe moo madaabaraa tokko oomishuu hin danda'u. Tokko kana qofaa miti. Ummanni Islaamaa qorichaan beekama dur. Qoricha nutu kenna. Addunyaa kana guutuudhaaf qoricha nutu sababa. Beektan taanaan Ibnu Siinaa sigaltee abbaa warra gartee Taajikistaan, warra Uzbeekistaan, warra Azerbaajaan, warra Turkmenistaan adda biyya 50 meeqatti bahe kana jechuudha. Dur biyyuma tokko walumaatti isaanii jara kana tokko qoode. Mana manaan qoodanii fi maaliif akka waraana jidduu kana rukutamaa jiru sana qubachuudhaaf aniifatti yoo wallolle malee mana keenya dhufuu hin danda'anu. Kanaaf anaaf si walitti naqu aniif sa'i wallollaa mana koo taa'u mana kee taa'u sana booda jarri hojii jaraa hojjetatu. Bakka kanas kanuma dubbiin. Ilaamee. Furmaata isaallee ustaaziina furmaata maal godhu? Furmaata naasawu. Nama ciniina meetu yoddee ciniina beeka. Nama dhukkubsatee qoricha barbaada. Inaasawu furmaata. Dhukkuba keensitti ma jalqabu. Sanyii alaa fi naadha biyya keessaa balleessine irshaa mirmiriin biyya keenya keessatti biraanchii gara biraanchii 70 moo maal qaba dur. Maal marammaraa ba'e kan faranjii marammare malee keenyaa miti. Jaraaf geesse. Siifa galu dubbiin. Irshaa mirmiriin biyya keenya an akkuma duriitti sangaadhaan qotadhaa babbaa koo sangaadhumaan qotaa turanii akaakayyuun koo sababayyuun koo akkanuma sangaadhaan qotan anis sangaadhumaan hin qotataa jira. Maaliif nurkaa fuudhamee rakka kalee wal arrabsinee dhufne bara wal arrabsinee wal balleessaa dhufne waan ta'eef dhufne kana caalaa naasa'u dhiifama naa godhaa baay'ee waan akkasii tuqanii nama raachuu na haasofsiisu wanni isin nu gochuu qabdanu jalqabaa barnoota ammayyaa hadeeffannu baakannaa dargiskii. Barnoota ammayyaa biraa godaannee biraa agabne kana ijoollee barsiisuu ijoollee barnoota ammayyaa nu biyya keenyatti barnoota ammayyaa tokko tokkoon binna fideliidhaan binna baakoo lafa gabaati malee barnoonni biyya keenya hin jiru bar. Haayiskuuliin kijiba haayiskuuliin ni jedhamu biyya keenya hin jiru maaliif lafa gabaati hin bitanna. Dipaartimentii tokko tokkoon bitanna fidelii tokko tokkoon bitanna farankaadhaan isa gurguruu dhaabbanan malee namni nu barsiisuu dhaabban hin jiru quba qabaadhu. Adhayyoo manni barumsaa biyyaa yaaduu miti kan yaadame inni horuudha. Abbaan mana barumsaa qabu horuudha malee siif anaaf yaaduu biyyaaf yaaduu miti. Biyyaa yaaduun haasaa biraati. Egereef yaaduun haasaa biraati. Boriif yaaduun haasaa biraati. Dhalootaaf yaaduun haasaa biraati. Namni dhalootaaf yaadutu amma yoo ta'e mana barnootaa kana maaliif bante yoo ta'e gaafate wanni isii deebisuu kan biraati. Manni barnootaa baakoo bakka shunkurtiiti shunkurtiirraa bitatanu. Akka shunkurtiitti bitanna barnoota fidalii tokko tokkoon bitanna. Dhaggeeffadhu harfii tokko tokkoon bitanna dipaartimentii tokko fiiziksiin bitanna meeqatti gurgurtaa inni meeqa baasa laata inni akka sangaa akka hoolaatti bitanna magaalaadhaa jechuukooti. Waan itti uummanni inni kaffaluu dadhabe immoo kan mootummaa geessee galfataa achi keessaas immoo akka waan biraanchii qabanu egaa dhiisi waa biraa keessa hin galu. Wama danuu isaa jira jechuudhaaf hin jedhu waan afaan nama qabu. Qorichi kan keeti dhaggeeffadhu. Qoricha biyya keessaa bahalaawii kan saanii zabanaawii dhaggeeffadhu. Hadhaa meedisiiniin biyya keenya keessatti warri qorichaa meedisinii dabee doktora baluu jedhee nu ajaje kuni qoricha faranjii ajajuuf doktora malee biyya keessatti qoricha oomishuuf miti. Quba qabaadhu. Qoricha dallaalaa bar dallaalaan doktora jennaa. Dhiifama naaf godhanu garuu naaf folchanu. Maaliif dhukkuba hin argu eddeetti garaana ciniinuu isaa hin argu qoricha moo faranjii na ajaju. Maa dhukkuba koo anu beekaa oo eddeena ciniina nan geeffadhaa oo isa yoo naa qoratanii bira ga'uun illee uuma tokko iyyuu ishee ta'u. Amma meedisiiniin biyya keenya nam tokko namni qoricha oomishee gabbaase jira dhageessitaa ta'e naasirraa loola amma eegona. Kan maani silaa oomishuu bara amma fakkeenya bara dheengaddaa Piroofeesarri tokko Ameerikaa keessatti qorannoodhaan sadarkaa tokkoffaatti kan badhaafame lammii biyya saniiti. Dhiigni isaa immoo nama kenna hin beektan isinillee Piroofeesara sana jechaadha. Beeka bahu. Osoma waayyuu Ameerikaanii keessatti jarrabu muwaaz waan nu godhan qabanii barnoota jajjabaa gizeetti baratte biyya keessaa ba'uu hin dandeessu. Hidhaa teessa ansitti kana siin hin jedhu. Hundi isaa qoralleen dhufeen. Angadiin taa'u irra fuu baran. Laal barnoota adda addaa yeroo barattu biyya Ameerikaanii keessatti kanati barnooticha fudhattee biyyaa baatu jira kanati hin baane jira. Dimokiraasiidha. Dimokiraasiidha.